Hayyeen ashamaa akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoota OTS channel hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa waaqayyoon haa galatu arramoo wanta baay'ee ajaa'ibee wanta sirriitti isin fayyada isin ajaa'iba jedhee kan qabadhee waan tokkotu jira. Egaan irra wanti isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Ammaan dura gaalarii keessan, faayil manaajarii keessan akkasumas illee iccitii bilbila keessan irraa qabdan jechuudha. Namni birooni keessa seenee akka inni isin jalaa hin ilaallee fi inni jalqabaa paatarnii yookiin paaspoortiidhaanitu bilbila keessan cufataatii turtan jechuudha. Sana darbee garuu akka dingataa bilbilli keessan banaa ta'ee yoo jiru gara gaalarii keessanii namni biroon akka hin seenee gara faayil manaajarii keessanillee akka hin seennee fi passport kun patternii application lockit fayyadamtanii yennaa isinitti cufattantu jira. Garuu suni arraa kaasee faayidaa dhabeera na bukkeetti. Sababiin isaa arraa akkaataan isinitti agarsiisutti jechuudha. Patternii malee, passportii malee, application lockii isinitti qollofattanii jirtan irra darbame iccitii bilbila keessan keessaa qabdan hundayyuu jechuudha. Namni kamiyyuu ilaaluu ni danda'a. Isinis arraa kaastanii iccitii hiriyaa keessanii jechuudha. Keessumaa kan jaalalee keessanii ta'uu ni danda'a. Kan abbaa fedhe yoo ta'u jechuudha. Otoo patternii tokko ittiin guutiin applicationii tokko illee otoo bilbila nama sanaatti jalaa hin fe'ini haala salphaa ta'eetiin iccitiin bilbila nama kamiyyuu akkaataa itti ergaa fuutanii ilaaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Maarreenga jalqaba amma fakkeenyaa fi gaalarii koo qollofeetiin ture jechuudha. Application lockit fayyadame akka inni patternii yookiin paaspoortii gaafatu godhadhee qollofeetiin ture. Garuu amma yennaan gara gaalarii kooti seenu amma fakkeenyaa fi bifa kanaatiin paaspoortii na gaafata. Akkuma argaa jirtanii iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti akkuma argaa jirtanii paaspoortii na gaafatee jira jechuudha. Gaalarii koodha akkuma argaa jirtanii gaalarii koodha kuni gaalarii kana innaan banuu paaspoortii yookiin patternii na gaafata jechuudha. Amma inni jechuun barbaade salphaamatti kanarra dabartanii jechuudha. Kana osoo ittiin guutiin itumaan hin jedhin faayila namni sun qabu hundayyuu akkaataa itti ilaaluu dandeessan isinitti agarsiisa. Akkamitti seedhuuf isinitti agarsiisa. Amma jalqabarratti maal gootu kiroomii bilbilli dhabee tokkoyyuu hin jiru. Kiroomii jechuun kiroomii birooseriin manufacturing maanii wajjin fe'amee kan dhufu kan bilbila nama kamiirrayyuu jirudha jechuudha. Isini kiroomii keessan irra ni seentu. Kiroomii nama sanarra ergi seentanii nama faayila isaa jalaa ilaaluu barbaadda sanarra kiroomii isaarra seentu. Akka dhiifama kiroomii isaarra akka seentaniini wanti isin barreessitanii iddoo kanarratti jechuudha. Sarchi baarii kanarratti jechuudha. Wanti isin barreessitanii wanta isinitti agarsiisu kana barreessitu. Maal jettu iddoo kanarratti jechuudha. Faayil jettu. Faayil jettanii bifa kanaati jechuudha. Bifan isinitti agarsiisaa jiru kanaan iskiriinii irraa ilaalaa deema. Bifa kanaatiin faayil jettanii ergi barreessitanii gara kanaatti dabartanii jechuudha. Xuqlamee kana lamaanii keessu achii booda islaashii si'a sadii gootu jechuudha. Bifaan isinitti agarsiisaatti jiruun isiniifan barreessa as jalaa ilaalaa deemuu dandeessu ishee kana jechuudha. Islaashii kana ergi barreessitanii amma immoo deebitanii SD card jettu. SD card ennaa jettanii bifa kanaatiin deebitanii immoo dhuma isaarratti immoo islaashii gashitu. Amma akkuma argaa jirtan iddoo kanarratti faayil slash SD card slash gootu dhumarratti. Ishee kana akkuma argaa jirtanii jechuudha. Amma akkuma argaa jirtanii iccitii bilbila koorra jiru hundayyuu jechuudha. Wanta faayil manaajarii koo keessatti argamu hundayyuu iddoo kanarratti naaf fideetii jira. Amma akkuma argaa jirtanii xiqqoo ishee ofitti zuumii godhee isinitti agarsiisuuf yaalaatiin jira. Akkuma argaa jirtan jechuudha. Kuni faayiloota bilbila kiyyarra jiran hundumaadha jechuudha. Amma as keessa seenii wantaan barbaade, appilikeeshiniin barbaade, sirbootaan barbaade, piikcharoota barbaade hundayyuu asirraa ilaaluu jalaa maal akka ta'e illee ilaaluu nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf imeejii tokko baneetanis isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf imeejii kana nan bana. Fakkeenyaaf DSM-IM kan jedhu kana yeroo baay'ee kan keessanis bifuma kanaatiin isinii dhufa. Amma kaameraa kan jedhu jira iddoo kanarratti hin argitu yoo ta'e kaameraa kana kan inni kaameraa ittiin of kaasee jechuudha. Xiqqoo ishee ofitti zuumii godhee isinitti agarsiisaatiin jira. Hin mul'ata jedheetii yaada kaameraa ishee jettu kana nan bana. Amma innaan kaameraa kana banuu bifa kanaatiin jechuudha. Iccitii namni sun bilbila isaarraa qabu fakkeenyaaf addanarratti jechuudha. Suuraa afurii har'a kan hin kee tokkotu jira. Isa iddoo kanarratti naaf fidee jira. Amma suuraa kana tal tokkoof nan cuqaasa. Innaan cuqaasu bifa kanaatiin nama ajaa'iba. Bifa kanaatiin jechuudha. Namni suni ofuma gaalarii isaa cufate, ofuma faayil manaajarii isaa cufate malee bifa kanaatiin iccitii bilbila nama sanarra jiru ilaaluu ni dandeessu. Bifa kanaatiin ammani suuraa kiyya patternii malee, paaspoortii malee gaalariin koo garuu achiin cufameetii jira. Amma akkuma argaa jirtanii asiin gaalarii koo keessa yoo naan seenee isinitti agarsiisu jechuudha. Gaalariin koo cufaadha. Jechuudha.
Gaalariin koo cufaadha garuu akkuma kana naaf baneeti jira. Utuu cufaa ta'ee jirutu naaf banee jechaadha. Kanaaf egaa application lookii namni ittiin cufateeru namni kun iccitii gaalarii isaarra jiru application lookiidhaan cufatee jira jettanii yaaddeena bifa kanaatiin irra dabartanii ilaaluu ni dandeessu. Namnis immoo bifa kanaatiin istaayilii kanaatiin fayyadamee isin jalaa faayila keessan ilaaluu waan danda'uuf of eeggannoo godhadhaan isiniin jedha. Har'aaf wanta kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee viidiyoo kanatti aansee kan isiniif qopheessuuf yaadaa jiru immoo free koolii dheengaddaa dhiyoo kana isiniif hojjeteetiin ture gara namoota 9,000 oliitu ilaalee jaallatee jira. Namootni baay'ee laayikii gootanii koomentii gootanii jirtu. Kanaaf free koolii warri barbaadanii video kana jalatti comment naaf godha. Ammoo video isaa haala bareedaa ta'eetiin isiniif hojjechuudhaaf na yaada jechuudha. Free koolii kan dheengaddaarraa kan adda ta'e free koolii kan dheengaddaa caalu jechuudha. Free koolii application bareedaa tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadha. Kana qofaallee miti wantoota baay'eedha kan torban kana video isiniif hojjedhu wantoota babbareedoo kana caalaa barumsa qaban wantoota baay'een isiniif dabarsa. Isin irraa wanti eegamu subscribe gochuu akkasumas illee like gochuu kana qofaa miti. Hiriyoota keessaniif immoo fayyadattanii yoo yaaddan share godha. Kana qofaa miti share gootanii immoo jechuudha. Na jajjabeessuudhaaf koomentii garaagaraa kennuu ni dandeessu. Isin jaaladha, isin kabaja. Warra gaaffii na gaafatan hunda keessaniif iyyuu isiniifan deebisa.